Gumiin yaa'ii waliigalaa 8ffaa waldaa diiyaaspooraa Oromiyaa bakka miseensonnii fi hooggantoonni waldichaa argamanitti magaalaa Finfinneetti har'a gaggeeffameera. Yaa'icha irratti hooggantoonni hojii mootummaa naannoo Oromiyaas argamanii jiru. Waldichi yaa'ii har'a gaggeesseen gabaasa odiitii dhiyeessuun boordii duraanii gaggeessee boordii haaraa fi miseensota yaa'ii waliigalaa haaraa filateera. Dura taa'an waldaa diiyaaspooraa Oromiyaa obbo Abdullaaziz Ibrahim waldaan diiyaaspooraa Oromiyaa waan danda'u hundaan ijaarsa dinagdee biyyattii utubuuf hojjechaa akka turee fi hojjechuusaa cimsee akkatti fufuu himaniiru. Humna jabeeffannee miseensa dabalannee beekumsaaf teknoolojii caccimaa ofii harka keenyatti deeffannee waan dandeenyu biyyattii tana bira dhaabannee biyyattii tana bakka isiin barbaadduun gahuuf ammas qophii irra jiraachuu kenna mirkaneessuuf as waltajjii kanatti argamneerra. Hoogganaan dhimma hirmaannaa diiyaaspooraa Oromiyaa obbo Amiin Juundiin diiyaasporaan Oromoo rakkoo akka biyyaatti mudatu obsaan dabarsuudhaan haalota misooma investimentiif mijatanii jiranitti akka fayyadamanii fi misooma biyyaa irrattis akka hirmaatan waamicha taasisaniiru. Wanni bareedaan har'a argitan kun hundi diriimiin PM'chi kun biyya kana jijjiiruuf qabu santu waan kana hunda sheek godhaa jira. Kana qaroomaan laaluu qabdan. Kana mul'atni isin qabdan biyya kana jijjiiruu kan jedhu san keessaa hirmaachuu qabdan biyyi ijaaramaa jirtu keessatti harka keessaa qabaachuu qabdan dhiibbaa miidhaan adda addaa mootummaa kana keessatti sadarkaa adda addaatitti isinirratti deemu obsaa fi obsaan bira taruu qabdan malee diigama biyyaa akka alatti amma lallabsamu kanaan deemu kana keessaa akka harka fudhattan biyya ijaaruu keessatti ijaarsa biyyaa kana keessaa akka hirmaattan irra deebi'ee yaamicha isinii godhuun barbaada. Miseensonni waldaa diiyaaspooraa Oromiyaa yaa'icha irratti argamanis dhuunfaanis ta'e karaa waldichaatiin biyya isaaniif deeggarsa adda addaa taasisaa ijaarsa biyyaa irratti gahee isaaniirraa eegamu baachaa akka jiran dubbataniiru. Akka dhuunfaatti hirmaachaa ture mootummaa naannoo Oromiyaa ispeeshaalii biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan namooti rakkina ijaa qaban ijoollee rakkina ijaa qabanii akka jarri tajaajila kaffalliidhaan bilisa ta'e doktoroota biyya adda addaa irraa gurmeessuudhaan fiduudhaan naannoo Oromiyaa baadiyyaa keessa deemuudhaan yookiin akkuma sila jedhe biiroo fayyaa wajjin walii ta'uudhaan uummata kanaaf gargaarsa kennaan ture. Diiyaaspooraa Oromiyaa hojiin hojjechuun irra jiraatu keessaa tokko waan darbu waan umma society kanarraa society itti aanutti darbu tokko waan akka mana xeenaa xaabiyaa ta'uu waan akka mana barumsaa ta'uu waan akka university waan akkasii waan gurguddaa akkasii irratti fookasii goonee hojjechuu qabna waan jedhu yaada qabna. Itoophiyaa tokko keenyatti hedduudha gammachuu qabna wanni nu aarsu hin jiru wanni nu hedduulee xiqqishoo sammuu nu tuqu hin jiru gammachuun qaba biyyattiitti tanaaf jecha yeroo waan guddaadhaan yaada qaba. Guddaa sanillee invest nama godhullee fidee biyyattii keessatti nama invest goosisuullee biyya alaatti azagaajjeetiin jira san karaa mijeesseetiin nama san fiduufadha. Erga hundeeffamee waggaa 10 kan lakkoofsise waldaan diiyaaspooraa Oromiyaa miseensota 53 qabatee bara 2017 kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaa miseensota 13,000 horateera.